وتجاني ريال مدريد أكمل نقوته أنا اللي نما يحين وابدتني أبدت ما نقول يا جوزو إسنير الإجساء أولي وأكين أيان ننتاني وصوم بويو جينا جدي مدة يفهم أكمل نقوته مرة تيجي إفلاتو دا مرة هو أي مال جي أوروان جو ولا لي جواب بس سوريا نمني نران تلا إردي كيسه ديفا منا غورا إيه السلام عليكم ورحمة الرجل يتامر عايزي lagi berdua Habibi toko farati ashitini jarti sire ta Hamza di male jarti tenya Habibi lagi fard jarti tenya namni anga garte erga jarti te santate ko baka batane nunam nisin jettu kumma be ko dadab derre bar kana si ifa si gona bar dagiga ko don bode gad nun gona filin daradini khuni de binga baba da ko yara de sabi to ko fa akuma ta khasti ashitin jarti Hamza tasireti male aka ummatati aka buleti takadu machiti rakoni sirrage sagale sitawun isin khodatu fi Hamza ndum barbakis jiraatu xenya fi wankana daga ko fa barbakisa to ko xana khalam fada abban kulenyu abban ke enyu khajawuf amatan ke dibsan siga fada to ko fa namonni wal fulani jarti qaban kawso jarti qabu jarti sa do ise isidas jarti isin saka jarti do isi to gode isi aferu kun enyu tok lamma fa bari gali sani tap tap to ba de enyu lama koy na lagi fadu kay gabate bu koy gabate na lagi fadu nasiri bisirit akat qumtu nasiri bisara lagi fadu to ko fa wari gali sani tiktok te enyu fi enyu khayro qaysat lamma fa wari folo gurgudda qabu khagirsa qabu khana ma girisa dan sodaku barbadu enyu fi enyu gafi khana sadiyan ana fa ifma fi gafanne ifma de bitti khana amat dagiga qurani bodo sidi biya kana te sega chon kana ragan dabbali fi jarib sa sabona meti hada dimmati dubbate ya dagai amma lali wa to kasrat tayer ga kasat fakenya fitani wa kana dubbatani lakyani dubbatan tise afuruma kay ga tise o sinyete borre tite o kam gotan mali koy sabona koy jalan diamin negatively bas koy me maje te farsa rade koy rade wannan jere ashitti jarti Hamza ni rafal matu eden dagenne okay huya de khedimet baka ya de khebro dudem kanu te kenya foro nutis kenya jirra maltu ko vidire nuti amodu ma shite ngene rafal mata girra ati Hamza na fal matu gette ati ziyada khedi nuti ziyada khenya ati simama khefo nuti no fanna allake akato erga kasate te sanfurada ke nebiranu kasai injane nuti khana sati bem foro de se huya de laki ayu cara ayu abdim be jira sana taudi ayu khabar sai bu mechu for bavne male adu biru fi adu ya so fi miti ya summa ta ko assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam nebiranu kasai sila jara ke na ajandan sen kawtani de dum malin nuti ajitti izini kanne jarra izinin kun walirra fune walil intalage ne jarra kuluma galati nuti warra soddati aka garre soddan dubbatu jere intalti ayu abboda ge faddo commenti free commenti undi ge saja isambiranu akau barresa ayu sila jara ke na ayu romo wala sa sinje sigale nungal lebra akke sina softa na tintulu ayu dagi fadu na te kunama nama rapsan jiru dagi fadu wa dimma garte hati fe masa guddon dia sitra kafter adu bacajir igarte wa kana kamila dameti fakenya yarti na mada kada te oso yarti gardu bilbilte bakay yarti India nagarretti bakka jaarsa kasi nagarretti wal garraa kamin namani namanja jechuu eenyu targewa kana ashitin qabdu sarchu gadi dubbisa kaayyo oromoo maal taate obboleessa wayya nama guddaa dhame jechuu mucaa kun ijoollee no biyyaati yoo jedhee illee waan rakkina
akka jiru ammoo deemtu. ila hayyu wanni siin galle. Koi. Yoo jee maara koo qaba. Inni moo? jechuun yoo fakkeenya nama wal beeku taate Sila faallaan badina yoo. Koi afarto dubbii ati. Waa sabboona Yoo jee rakkoo qabu. boolii ittiin galchin sabboona jallata. Ittiin galchin. Mala. Ittiin galchin sabboona boolii. naangal Ittiin galchin boolii. Ittiin galchin sabboona jallata. na obsi obboleessu dhageeffadhu sitti hima ani kasiin jechuu barbaadu ana waan isin ooftaa jirtan tanallee kuma qabu jedhe garuu maqaa ibsaa biratti dhaga'ee jennaan amma singa ani irraa dubbadhe Yoo ibsaan biraa haa ta'uu jedhee bari ijoolletu maal jedhe beekta sabboonaan faana intala teenna waan feene irraa dubbannaa jennaan. Hayyuu kana dhiifama nu godhi nuti kanas gachaan jirru abaluu fi abaluu adda ba'a abaluu fi abaluu wal fuudhaa jechaan jirru nuti namni achittiin kaaftu kun eenyu wanni kun maalii barbaachisa ka jedhu qofa namas asirratti targeetiin goone addaa isaa bahan hin jenne namni kun eenyu. Okay, hayyuu deemuu dandeessa ayyee. Sabboonaan boolii. Ati amma. Ayyuu waan jedhe geetee dabbal. Omaan Yoo Okay. achittiin osoo amsaan hin mari'anne bakka inni jeetanii kun harka maarra koo qabaji. Shuftu? Kala. Dhaggeeffadhu sabboon amma calliteen taa'u jira. Dhaggeeffadha amma wanni takka wanni addaan baafattanii dubbachuu dandeessan waan ijaan kun amma ijoolleen fiddee irratti ittiin garsiifta kana. Feesbuuka feekii kan taane feesbuuka oriijinaala oriijibtuu dha qabu. Dhaggeeffadha. Feesbuuka isiin mallattoo irraa qabdu Nuti jaartii keenyaaf ni falmanna namni akkamitti gartee gabbee dhiira akka taa'ee fincaantuu jara jechuudha. Waan akkanaa tana akkamitti haa ta'u akkamitti taati abbadan hin taatu dhaggeeffadha. Lubbuun rabbaa jechuudha. Nuni maakiidhaaf falmachuu ni dandeessanii ashittiidhaaf falmachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu Amsaaji kun maaliif gabbeeta jedhan maaliif usee mana ta'a? yeroo takka kana agoonu sabboonaaf jaalaan kabajamtoota hordoftoota as gala girtanii fi warri mana keessa girtan hundummaan keessan baga nagaan dhufta yoo yaasinin jechaa maqaa namaa taarget godhaan jirru nama arrabsaan jirru nama tuqaan jirru wanni gachaa jirru beeksisa takkaa'uu barreeffama dumaashin teenya jaartiin abzaajii asitti haabbilee toora miidiyaa si feesbuuk irra barreessite namni jaartii qabu jaartii tiyya dhoyseetiin atis jaarsa kee dhoysitee ijaazaa walii buuna takkaa'u wal agarra ka jedhu ijaazaa wanni jaamu waluma argaadha akka biraatti hin fudhatin jechuu kiyya wal agarra ka jedhudha. Asirratti ashittiin akka doorsifniin sitti jiru fooloodhaan girrisaa qabaniin. adda baasii wal arguu boodallee wal tuqu jira. Wal arguu boodallee wal jirafu jira. Koi nuti amma kaasaa jirru kana inni kun eenyu ashitti irratti eenyu duula kana banee eenyutu ashitti hamzaa galaganaa jennu jira eenyutu osoo jaartii qabu ashitti akka hamzaa dheedha garratti fiifis jaartii isaa dhoysee ashitti wajjiin konnekshinii qabaachuu barbaada ka jedhuudha. Intalli nuti barreeffame isin qofa dubbifnee haasaa jirru. Kana gaafa isin hin jennu maqaa nama biraa takka illee taargeetii hin goone maqaa ashitti qofa because isin barreesse waan ta'eef barruu site maqaa asirratti intalaa jirru kaayiroo keessatti warri galii tiktook irraa argatu warri fooloo qabu warri girrisaa qabu ka osoo jaartii qabu ashitti hubatti affeerrachuu barbaadu kun eenyu inni ka jedhuudha. Maaliif barbaachiseedha? Burqaa wanni raasaa jirru kana keessa naa baheettee fi keessi. Isiidhaatiitu barreeffama barreessee namaatiitu jaartii tiyya dhoysee atis jaarsa kee dhoysii waliif gabbuudha yookaan wal argina naan jette. Goobas. Eeyyuwa jarri kun ammoo warri jaartii qaburraa eegatti ammas warra fooloo qaburraa eegatti. Dabbala akkasii dabbala ati arargeelita ati lokonni kee kunti konamaan galu naafi burqaan arargee baati wal faamna. Laal. Dhagee burqaa achitti teenya mangistii jaartii hamsaa keenyaa kahaji akkasii sii gala laal. Amma achittiin dumaashii teenya qaali. Egaa kaayiroo dhayite waggaa lamaaf deemti. Jaartumaa ji'amsaa mucaa isheeticha suduunni akkasirratti dhaabbatu sammoo. Tanuma. Akkasii gurbaa kana jalatti maal jedhani beeytaa? Miciyyooni dubartiidha. Dubartiilleen dubartii intala Aadam Saaddooti miciyyoon nama iccitii qabu. Garuu wanni kun itti deddeebi'eeti har'a feesbuuk asitti irratti dhoofti sa'a lama dura maal jettani beeytaa? Ani kaayiroo kan hin dhufeef jiruuti jaarsa kiyyaa wajjin raa godhuufi malee taaptaappii yookaan sadaqaa kadhachuuf hin dhufneetti. Itti aansuudhaan ammoo namni harkuu barbaadu osoo hamsatti hin himin osoo anis inni namichi isinis akkas geessan jaartis ni qaba.
anis jaartii tiyya waan kana kana dhagayeessu hin barbaadu ati samsaan akkas dhagayu hin barbaadu na ati immoo wal harkaan keenya biduun jara lamaan kanatti bakka jarri lamaan kun hin jirretti akkanaa fi ati qofti wal harkinu hin barbaada. Kana immoo an kana diduun kiyya immoo waan ati folowara qabdu waan girrisaan irra duulchisuu dandeessuuf jecha si sodaadhee usuu hin qabu. Geemiin asli guyyaa lama afeessa guyyaa sadeen kana booda gadiin baasee dubbadha jette waan jira. Kana hogguu hedduu namni folowara qabu. Waan jira osoo taane nama kana gabbaasuuf isa boona. Yaa akkasi feesbuuka si ilaaluu dandeessa waan irraa hafe maaliif jaartii teenya itti zinaa godhuu barbaade kun kami hamsaa akkamitti akka tuffatan qoye. Kaayiroo tana keessatti yookaan bakkuma jiran akkamirra laata. Isin duraan dursee isin ilmoo nama guddaa ta'uu mul'ifte ilmoo hayyuu ta'uu mul'ifte jabduu namaa ta'uu mul'ifte nuufaa jiraattu umriin nuufaa dheerattu garuu immoo dhiiroo aadamaleeyyitan namni hojjetu karami eessa nama akkami namni kun yoo dubbatte foolooroo isaa kanatti hirkatee akka miidhutti himatee ta'isin